Maliyoo beekumsaallee uummanni keenya keessattuu ijoolleen Qaatar Dohaa kana jirtu maashaallah ijoollee barnootaallee bakka haftee qabdu ijoollee waa hundi sammuun isaaniillee aktiiv ijoollee taateetu biyya sana jira dhugaa isin jedha garuu haalaataan isaanii yoo ilaalan hedduu nama reeffachiisa wallaahi nama kaleessuma biyya kana kaniin garuu haalaataan isaan biyya sana jira yoo amma fakkeenyaaf hojii ijaarumsaa qofa qaban hojuma ijaarumsaa san qofa eeggatan gaafa ammoo hojiin ijaarumsaa san bade harka maratanii mana ta'an shoof wanni kanaa kun ta'uu qabu shariikaalee adda addaa keessa seentanii ana kakaleessa dhufte kanallee laal isinillee hojii obbaleewwan keessaniif uumuu danda'uu qabdan kaarraa qofa argitanii yoo kaarraa kana qofa jala deemtanii egereen boruu keessanii gaafii keessa galee jechaadha walumaanuu gaafii keessa gala egereen boruu keenya sigalee obbaleessu ani naman fidu kazim jettee haasoftaa maaliif ilaale kominti keeru an naman fidu sangubbaan warroonni argitee dhiyeenya kanatti keessattuu Dohaa Qaatar ijoolleen dhiiraa jechaadha warri shamaraa yoo warri dhiirallee yoo shariikaa kontiraataa argatan bareeda maashaallah ni jiru hojiin garuu ijoolleen dhiiraa firii fiizaa birrii kuma meeqa baastanii as akka hin dhufne adaraa rabbii isiniin jedhaa birrii kuma meeqa baastanii maaliif jennaan namni keenya yoo si fide hojii sitti hin godhu oo dhugaadha nama shariikaa keessa hojjetu yookaan araba faa bira yoo argattan maashaallah bareedaadha baay'ee namatti tola yookaan ammoo zim jettee birrii meeqa baastee biyya kana dhuftee bilaashii cadhisii dalagadhu biyya kee argitanii inshallah yoo gartee waan kana ifaa baale akkamitti tare yoo waan kana inshallah gara fuula dura bal'inaan irraa mari'anna ani waan kana dhugaa qabee yaw ilaalanii ture waan kana baay'ee bakka waan sammuu kiyya na nyaate waan kiyya sammuu kiyya na nyaate waan akkanaa kan jechaadha maal kiyya fidaa keetti yoo shamara taate rakkoon qabu ammas warri biyya hundatti Kuweetitti amma hojiin hin jiru jettee ijoollee baay'een rakkataa jirti amma kana keessa biyya Kuweet biyya Saudi Arabiyaa akkasii Dubaay akkasii ijoolleen akkanatti hojii dhaban kun ijoollee kamii ijoollee kontiraataa badanii ala hojjetan ijoolleen seera qabeessa taatee mana kontiraataa jirtu yoomii hojiin dhabdu hojii isaanii haga madaamiin jibbitee ofirraa galchitutti takka ammoo jalaa baddutti hojiin isaanii numa jirti maashaallah shamara hojiin dhabdu haga xalabaan badinitti an Kuweetis ka arge kanu amma bakka hedduu hojiin hin jiru barmaal amma Saudi Arabiyaa maaltu uumame beektanii akka jirtu fidanii mootummaan dubartii itti gadi naqe argitanii dubartii itti gadi naqe dubartii gaafatti gadi naqu maal ta'e dhaqaniiti riyaala 800 riyaala 1000 ijoollee Itoophiyaa dhufte haroo tana fudhatan warra duraan biroo hojjechiifatan ka riyaala 2,800 hojjechiifatan maal godhan hin dagatan jechuudha laala dawwaluu dhiisan maktabaa dhaqanii fudhachuu eegalee jechaadha kanatu Saudi Arabiyaa keessa ture amma ijoolleen hundi ijoolleen iqaamaa hin qabne galtee mana jirti irra guddaan isaanii kanaaf asumaa wanni isiniidha ijoolleen keenya shamaraalleen arni keessan araba bareedaa ta'e jirjirtanii wanni alatti isin gayyaa isin jiru achi teessaniitis araba keetii yoo walii galte yaa nama kee fira kee deemtee dubbistee deebuu dandeessa sigalee Ibrahim dalagaa nyaataa dandeessaa isi talaba alhamdulillah ani dalagaa qaba nama dalagaa hin qabne talabi habibi inshallah galatoome ani dalagaa qaba bakka hojii kiyyaa jira nama dalagaa hin qabneef talabi Ibrahim Nasir please galatoome habibi kiyya ani hojii qaba kanaaf ijoollee hojii hin qabne baay'eetu jira talabiif thank you dhugaa dubbachuuf ani amma gaafan dura biyya kana dhufu ijoolleen keenya maal naan jette Kadir biyya kana dhuftee Qaxarii wal arguun ni ulfaate isumaa makiinaa kararra godhu qofa argita makiinuma Alexis qofa fudhatee si dura fiiganaan jedhan sajara keenya kaliijii tanaanis iman ture akkami jedhe gaafa kaanii kun alhamdulillah amma dhufee guyyaan kiyya halkan hirriba qofaaf hin biraa deemu ummata Qaxar sanuu ummata wallaahi sin jedha warra aangoo qabu jecha summa wallaahi obboleessi keenya dubbatee jira baay'ee ulfaataadha jechaadha akka namaan firii biisaa hojjisiisan ijoollee dhiiraa fudhatanii
kan hojiirree dhaban danuu isaanii akka jiru Kadir dubbatee jira lafa kanatti. Obboloonni keenya biyyoota garaagaraa jirtan firii viizaa hojjisiisna dhiirota warri jettan hojjisiistanii nama kana yoo hojii argachuu baate baay'ee ulfaata. Egaa nama miidhudha karaa tokko miidhama nama tokkootichaadha. Innaa kanaaf waan akkasii akka hin goone siniin jedha. Rabbiilleen humna abdu kanaan dalagaan hin jirtu jedhanii harka maratanii ta'an mana obboleeyyan kee dhugaa isin jedha mana kireeffachuudha akkamitti namni bangaaliifis jidduu dallaallee ta'uun qabutu isinis yoo xiqqaatee bara nama iqaamaa qabu nama hoggaa meeqa biyya kana keessa jirtu sii galee kanaaf waan kanan taasifeen akka nama tokko tariigaa wanti kun akka biraa ta'uu danda'a namni keessan ibsuu danda'a haa ta'u garuu akka an biyya biraas biyya Arabiyaa fa'aa Kuweetiin fa'aa Dubaa'iin fa'aa argetti Arabarraa qollifachuu laal ila Arabni biyya kanatti hin hojjetu amma yoo Suudii fudhatte miskiinummaa isaaniirraa kan ka'e lammii biyya biraa ofirraa yaasanii ofii keessa galanii maallii keessa hojjechaa jiran biyyi kun ammoo nama hojjechiifti teessee anamma qaxarii kun hojiin bulaami hojii haga halkan dheeraa isaan bira ta'a maal godhan bilbilaan biizii achi manduubni kun dhufee baa manduubni kun maal jedha isa kanaa hojii sochoosa inni cal jeeraa haa godhu gaafa deeme biyya biraa deemee as deebi'u yerumaa hin qabu bakka argitanii maaliin irraa hubadhe jara kana ahaa edaa jara kana yoo walitti wanti jedhan ammallee isaanuma kanarraanii hojii hin jirtii wanni jedhu natti dhaga'ame kanaaf obboleeyyan kiyya warri biyya kana keessa turan ofiifillee ofiitanii ijoollee teessanii leenidhaa gabbaatii dandeettii sammuu aktiif rabbi isinii kanne shabaabummaa rabbi isinii kanne kana waliin bar uummanni Bangaalii bar baabaa maamaa jechaatti afaan Arabaatu seeraan hin beekne manduuba ta'anii Arabarraa qarshii akkana fuudhanii gaddeebi'u shoof billaalee wallaahi of laalamee yaa jira keenya dhugaan isiniin jaa sigale of laala namni yoo xiqqaate biyya ormaa tana keessa waa hedduutu jira kanaaf aan gabaabumatti wanni ani isiniin jedhu maqaa taarirraa keessattuu yeroo ammaa firii viizaa jettanii ijoolleen dhiiraa keessattuu biyyoota Saudi Arabiyaa irraa galtanii biyya adda irraa galtanii biyya jirtan hadaraa rabbii ani wallaahi wabillaahi obboleeyyan kee dhaggeeffadhaa wallahi nama 50 nama 100 gaa namni eegan biyya kan dhufe ijoolleen lameen takka afaan tokko mucaa baaleeti tokko ijoollee argeeti birri akaawuntii kijirra naqee kaan quban qabdi kunoo sirriitti galchee fiizaa naa hojjechiisan jedha ara obboleessa kiyyaanii na hojjechiisu leennoo yoo dalagaan jiraatti rakkoon qabu anillee irraa dalagadhee isallee dalagachiisa rakkoon qabaaf shee garuu yeroo tana keessatti subhaanallah obboleessa kiyya kana fidee argite fidee mee maaliin godha yaa warra gartee fiizaa nama hojjechiiftan yaa warra gartee fiizaa firii hojjechiiftan keessattuu ilma dhiiratti taphattanii asitti fiddanii bilbila jalaa cufattan rabbi isinum sodaadha rakkoo keessan amma keessa jirtan kana ittiin furmaata argachuudhaaf ilma dhiiraa fiddanii biyya Qatar keessa firii fiizaa biyya Dubaay keessa firii Dubaayis akkasuma beekadha Dubaayis akkasuma ammatti biyyummaan gartee firii fiizaan deemanii yoo mataa Saudi Arabiyaa re'ee eeggatta gaalee eeggatta istarahaa jira maalii jira kan hunda ittiin dandamachuu dandeessa kanaaf yaa obboleeyyan kiyya dhaggeeffadha warri nama sobdanii ani wallaahi dhaggeeffadha ani wallaahi isinin jedha summa wallaahi yaa Oromoon waa hunda nyaatan malee waa hunda dubbatan jetti an dhugaa isinin jedha haga arraa maaliif akkuma beektan miidiyaa irratti gallakkisee akka Dohaa jiru akka Qatar jiru namoonni baay'eetu na quba qaba namni kun hundi dhufee anaan Kadiir akkas naa godhi rabbii naa dhufa jira
yoona ni tiime qiimiinatti qabataati duraanuu namni Oromoon teenya akkanaa deemi kun abaluu akkas jedhee abaluu raayinoo jechiifadhee achi dhufee si argisiisanaan jedha. Obboleesso ani wallaahi maa hojii kiyyaa bar qarshiitiyyaa qarshii sirraa yoo qarshii 500 yoo taate sirraa argadha. Qarshii 500 yoo taate sirraa argadha. Wanni si diduuf hin jiru garuu dhuftee mee maal naa goota? Laal bakki galumsaa galuun maallaqa biyya kana. Amma mucaa tokko dhiyoo tana kunoo mucayyoon obboleettiin Dubaay teettee asitti ergite rabbii jedha ijoollee Arsiiti. Riyaala 13,000 baastee rabbii isin ubsitaadha. Fiizaan irra cite osoo isiin kadhattu fuudhanii maal godhan ijoollee galtu bira darbanii mucaa biraa deemanii achitti birrii baatiin ergitiif. Obboleessa kana iqaamaan hojjechiifan. Laal ofii birrii qarshii 300 ol baase qarshii biyya keenya. Ani wallaahi obboleeyyan kee dhaggeeffadha. Ani Zahra an alhamdulillah hojii qaba alhamdulillah rabbiin obboleeyyan kee kan qabnees haayiruuf Razzaaqaa ni danda'a obboleeyyan kiyya wallaahi wabillahi kunoo ji'a Zulhijjaa kana keessa jira rakkoo amma keessa jiru kana rabbi isinaaf ijoollummaan biyya Arabaa jirta hundinuu kuyeetis akkanuma mee ijoollee kuyeetis dawwalaa gaafadha ima hiraaran mana jiranuma ja'an garuu warri akkasiisan kamii keessattuu ka argan haga amma ijoollee xalabaa badde kuyeetis ijoollee xalabaa badde amma biyya kanallee ijoollee rakkataa jirtu ijoollee xalabaa badde yaa ijoollee dhiiraa kanaaf rabbiin ni danda'a ammumatti ji'uma Zulhijjaa kana ji'a kana keessa ammas duniyaa qofaa miti akiraalleetu kajeelama wallaahi rabbiin keenya ji'a kana keessa dilii bara darbeetii fi dilii bara dhuftullee namaa dhiisuun kajeelama guyyaa meeqaaf immoo guyyaa 7 kanaaf yoo waan biraa dadhabne wal hamachuu histii walitti haasadu haadhiifnu yoo khairii ji'a kana keessa dalagachuu dadhabne guyyaa haga iidaati jechuudha haga guyyaa iidaa abbaan rabbi laaffisee faasoomannu abbaan rabbi isinii laaffisin ammoo jiini kun wallaahi khairii keessa kajeelama yoo dadhabne wal hamachuu jecha hamaa waliin jechuu dhiisuudha ji'a kana keessa kanaaf